Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Mulgeetaa Tuubii kan biyya keessa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akka mul'atanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyo isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha odoon gara viidiyoo kiyyaatitti hin darbineen dura warri mana kanaaf haarawaa taatan saskiraayib laayik gochuu hin dagattinaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota. Koi har'a Mulgeetammaan qabattee dhufte hojjettanii namni tokko nama ta'ee kan hin balleessine jiru garuu badii ofii sanirraa nama kanatti ani balleesse nama kanatti ani cubbuu hojjadhee itti deebi'een dhiifama gaafachuu qaba jedhee namni sun badii ofii beekee jechuudha. Badii ofiitirraa deebi'ee yoo dhiifama nama san gaafate Waaqayyollee namarraa jaalata jechuudha. Maaliif erga badii ofii balleessisan beekee waan inni hojjechaa jiru sun badii erga ta'etti jechuudha. Badii ofii san erga beekanitti badii ofii sanirraa deebi'anii namni kun anatti balleessee jira nama kana dhiifama gaafachuu qaba jedhee dhiifama hoo gaafate Waaqayyollee hin jaalata. Namni sunillee garaaran itti araarama jechuudha. Namni itti balleesse suni maaliif akkana jettee Mulgeetaa jechuun keessaniin oolu iskiriinii gubbaarratti akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kadiirri balloo fa'aatti balleessee jira. Bahaaritti balleessee jira waan ta'eef qixaaxamee jiralleedha dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun baay'ee tokko qixaaxamee jira jechuudha. Bahaar harkaallee ba'ee deebisaniituma qabaniituma jechuudha. Harka bahaar fa'aa ture jechuudha. Amma immoo maaltu maal ta'e hojjettan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mucaan kun jechuudha. Akka makiinaan bahaar najjaashee fi akka maqaa immoo eenyudha suni dhugaa dubbachuun maqaan teessanii garuu dhiifamalleedha. Inna isaa makiinaa bahaar akka cabsan quba qabdanii akka makiinaa bahaar cabsaniini mucaan kun durallee mana keessatti na hidhanii nan teechisne bahaari akka hidhamee hidhaadhaa ba'een narraa hiikee mucaa kana nyaatatti kennitan moo ittiin kennine jedhee akka waan obboleessa isaatitti dhufnaan na gaafatee jedhee dubbate dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inna mucaan kun Kadiir jechuudha. Akka bahaar makiinaan isaa jalaa cabee najjaashee fi amnaqqaa'ee barbaada bal'oon bahaar bahetti jalaa bahe jechuudha. Kadiir jalaa baananii ani badiidhaaf jalaa hin baane. Jarri kun bahaarii fi bal'oon yoo jarri kun bahaar waan tokko godhe yookiin bahaar yoo jara kana arguu waate natti ol deebi'ee na rukuta yookiin na miidhaan irraan ga'a aara isaanii natti ba'an jedhee tan jalaa ba'e malee yookiin isaan okadhee ba'uu fi mootii ammallee bahaarii fi bal'oo akkasuma warraan itti balleesse hundaa dhiifaman gaafa dhaqee jedhee viidiyoo waraabee gallakkise jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Erga badii ofii irratti beekanii erga itti balleesse jedhanii nama sana kan yoo dhiifama gaafatan nama sunillee garaadhaa dhiifama godhaa fi Kadiir hoo san hundumaa dhiisee bal'oo fi bahaar jechuudha dhaqee dhiifama gaafate anas isinitti balleesse jedheeni dhiifama gaafatee jira. Garuu najjaashee fi Ahmad Qaymoo jechuudha. Mucaa kana jechuudha. Kadiirii kana barbaadaa jiranii qabuudhaaf jechuudha. Akka inni jedhutti natti marsanii na qabuudhaaf ofirraa dhagaadhaan darbadhee harkaa ba'ee jedhee dubbate mucaan kun. Innis maaliif kana ta'e maaliif bahaarii fi bal'ootti araaramee waan nu hojjannu mistira keenya maan walaa baasaa hojii nu hojjechaa turre bakka sheenni keenya xoqqaa'ichi jiru jechuudha. Maaliif nu walaa hima kan jedhaniif mucaa kana qabuudhaaf eeggatanii inni hunduma san keessa ba'ee ani toobadhee ani wannan dura balleesse hundaa wannan dura Waaqayyoo walitti darbe hundaa ani Waaqayyoo kiyyatti deebi'ee Waaqayyoo kiyya karadhee akka Waaqayyo dhiifama naaf godhuuf badii kiyya balleesse hundaa harka koo Waaqayyo jalatti hafe dhiifama gaafadhe jedhee bal'oo fi bahaar dhiifama gaafatee badii ofii san hundarraa deebi'e jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Namni tokko erga badii ofii beekee badii ofii san balleesse erga jedhee nama dhiisii Waaqayyollee waan akkanaa kana namarraa jaalata jechuudha. Waaqayyollee waan balleessitan sanitti badii keessa san erga beektanii abbichatti balleessitan san dhiifama gaafadhaa jedha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu
Kadiiri dhugaa akka duraa sanii mootii deebi'ee bal'oo fi bahaarii araarfatee isaa faana dhaabbatee akka jara kana barbaadanii bal'oo ta'anii bahaar ta'anii Najjaashi fi Ahmad qayi makiina bal'oo bahaar cabsasanitti soore bahaar cabsasanitti isaan kana harka bahaaritti deebisuu qabneedhe isaan wajjin ta'ee bahaarfaa wajjin bal'oofaa wajjin ta'ee jechuudha barbaadaa jira jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gammachiisu garuu mucaan kun dura bahaaritti balleessee waan hedduu irratti raawwatus amma garagalee badiin kiyyaa waan itti balleesse hundumtu badiin kiyya jedhee badii ofii san keessa deebi'ee dhiifama gaafatee jira jechuudha. Waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisu hundumti keessanuu warri badii guddaa raawwattanis namni badii anatu itti balleesse nama kanatti jedhee dhiifama gaafate dhugaa waan baay'ee namatti toluudha jechuudha. Erga badii ofii san beekanii dhabbichisanitti badii ofii san beekanii araara harka gaafatanii dhiifama harka gaafatanii waaqayyoollee dhiifama namaaf godha jechuudha. Innaa akkasuma dhiifama godhanii fi bahaar bal'oon walitti araaramanii jiran jechuudha. Kadiirillee gammadee isaa faana dhaabbatee bahaarii fi bal'oo jechuudha. Bal'oon itti maramee kadiiritti anillee sitti balleessee jira. Anillee haga tokko obboleessa kiyya waan miiteef bal'oon bahaar waan naalaa miiteef an haga sitti eekame haga sangaraasatti jabaadhe malee waan biraatii fi mootii jedheeni kadiirillee haala gaariidhaan haala bareedaa ta'een araarfatee garaadha walitti fayyanii amma achi gocha akkanaa kana raawwatanii hojii seexanaa kana raawwatanii hojii seexanaa kun nama dogongorsiisa waan biraa keessa nama seessisa jedhanii obboleessa ofii gorsanii gallakkifatan jechuudha. Kuni waan baay'ee namatti toluu fi waan baay'ee nama gammachiisu jechuudha. Nama tokko balleessee badii ofii irratti arganii gorsanii itti araaramanii yoo gallakkisanii dhugaa waan baay'ee waaqayyoollee namarraa jaalatu hundumti keessanuu badii balleessitanitti itti gaabbitanii jechuudha. Ani balleessee jira jettanii nama itti balleessita yoo dhiifama gaafattanii waaqayyoollee dhiifama isiniif godha jechuudha. Innaa kadiirini baga bal'oos bahaarillee araarfattee baga hojii hojjettus kan keessa hojii seexanaa keessaa baatee gara waaqayyoo keetitti deebite dhugaa baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Hojiin isaan hojjetan sun hojii seexanaati, hojii hin barbaachisne jechuudha. Kanaafuu baga waaqayyoo karaa duraatirratti karaa jireenya kee dura kaayyoo biyyaa baatetti waaqayyo si deebisee siin jechuu jaaladha obboleessa kooyi. Innaa hordoftoota fi kabajamtoota kooyi viidiyoon kun laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa turte gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo biraatti walitti deemna.